nagaan dhuftan akkam jirtu naguma jajjabeeffamuu qaba koomeediidha abdiini jabaadhu leenca keenya tiksuutti jirta diinii halkanii fi guyyaa dadhabe soon jedhiini fayyaan kee haa eegamu aduwwiin sin argini baay'ee nu kolfisiistan shaashambaa nu gootani ustaaz munzirii wajjin marrumaan nu kuttani dadhabaa oollee dhufnee asitti bashannanna waggaa kuma nuuf tura baay'uma sin jaallanna ustaazonni hundinuu warqiidha daa'imendi warqiin isiniin ibsu warqiin tilmaama qabdi umurii nuu dheeradhaa ija keenya maal kun jedhe bismillah sagaleen jiraam jira agartuu keenya isin kan biyya lafaa ibsu caalaa namaa silattuu kan quraana baratee ka'ee nama barsiisu yaa ustaazota keenya itti fufaa qabsicha hanga waaqummaan Yesuus ifanuuf ba'uuf bicha gaafa waaqummaan Yesuus ragaadhaan dhabame ummanni dhugaa barraan shahaadaatti haratu ammallee itti fufaa wangeelicha dubbisaa silaallee ittuma jirtu qabsoon ittuma fufaa haga islaamummaan ardii hunda walga'ee shirkiin bahee baqatu shahaadaan itti fufaa hin dhaabbatu yoomillee amantaa ragaa qabu qabaachuu keenyatu nu boonsa ammallee waan gaafatamnu hundaaf deebii gahaa qabaachuun nutti hore hamilee amantaan keenya sirrii ofii itti fayyinee itti waamna namallee waaqni inni Yesuus gabbaraa ture eenyu dubbii kana qorannee suutaan bira haa geenyu macaafuma keessanuu mee sirriitti dubbisaa qeesii jala fiigdanii aameenii jechuu dhiisaa aameenii qofaa miti lammiinis itti makaa macaafa guutuu keessaa bakki waaqummaa Yesuus ibsu hin barreeffamne abadan hin jiru kaa nama hedduutu qaroomee qabataara shahaadaa shirkiin ganaa manca'ee hundeen buqqa'ee bada islaamummaan daraaree fireen isaa nyaatama biyya hunda walga'ee baadiyyaa fi katama karaan haqaa tokkichi isa kanaaf miyaa'e shahaadaan itti fufee warri shirkii bushaa'e paasteraas guurrannee onsuutti jirra charchi warra diiniif qabsaa'e hunda yaa rabbi nu eegi duniyaa fi akiraa milkii isaanii tolchi galanni keessan guddaa warri diiniif tumsitan rabbi isin haa gargaaru hammas cimaatti fufa akkuma duraan cimtan isinii wajjin haa ta'u mootichi aalamaa fayyaa guutuu argadhaa jiraadhaa waggaa kuma hamma hoolota keessaa hedduu dhugaa hubatee shahadaa qabachuudha maatii isaa sodaate homaa hin sodaatinaa kottaa islaama ta'aa erga dhugaa bartani qabriin mana qobaatiin nama maa sodaattanii yoo rabbitti amantanii shahadaa qabattanii haqarra dhaabbattanii keerii dalagattanii ajaja rabbii guddaa hundattiin bultanii ibiddi isin hin tuqu barre jannata galtanii hojii keessanitti gammadaa warri haqarra jirtan warri garee shahadaa ajoon keessan lafatti hin banne gaafii isin jalqabdaniin waaqummaa Yesuus deebii itti dhabne jarar kaayyuu bannaa walitti deebi'anii wal gaafachuu jalqaban warri maqaa paasteraas deebii kanaan ni dhaban kun hundinuu kan ta'e sababuma keessanii namoota rafaa turan baay'ee dammaqsitanii mistira dhokataa hedduu gadi baaftanii yeroo keessan gubdanii wangeelas dubbiftanii hammallee ittuma fufaa duris itti jirtanii islaamummaan dhangaadha islaamummaan kennaadha jireenyatu isa keessaa islaamummaadhaan ala amantaan biraan jiru warri kaan garaa hidhaa kutadhaa of jabeessaa nuti ragaadhaan jenne isinis amantaan biraa jira yoo jettan ta'e ragaadhaan mirkaneessaa Yohaannis tokko bichaadha ragaan jaraa isuma qabatanii deemaa oolu gandarraa waan Yohaannis jaratti hojjete maaltu fixa dubbatee sagaleen waaqa ta'a jedha afaan guuttatee sagaleen akkamitti waaqa ta'a kana maal saa dubbanna silaa macaafni jara bakka hundatti wal'aha sagalachinuu maali hin beekamne wanti isaa kottaa dhugaa qabadhaa maaltu sobaa wajjiniin sammuu isin dhukkubsa namummaa fi waaqummaa kanaa waliin rakkanne afurriyyuu nu cite soba kana dadhabne Yesuus foon uffatee jettanii uffata hooni qabaa dadhabe soo jettanii waaqni akkamiin dadhabaa
Mucaan Maariyaam miskiina dadhabee rafaa ture. Sa'aatii inni rafuu maaltu biyya eeguree moo Waaqayyo abbaatu isa gargaaraa ture? Akkamiin namaa gala dubbiin afaan nu maree? Mee adda nu baasaa Waaqayyo abbaadha moo ilma isaa gabbar ture? Yesuus ilma namaati ergamaadha garbichaa otuu inni himatiin waaqessitu mucicha. Firii hafuura qulqulluu yeroo baay'ee dagattu waaqa abbaa fi ilmaa qofa maaliif kadhattu? Maariyaamitti soo baay'ee rakkoo keessan himattu akaakayyuu noon jiru? Akaakayyuu noon jiru maa nutti himne maqaa? Sillaaseen hoo maalidha? Dubbiin keessan nu dhibe silaansaa waaqni meeqa? Maaliif charchii dhaqxanii daansii dugda of kuttu? Waan dubbatame hundaa ameen ameen maa jettu? Gaafa charchii dhaqanii aara galfiin hin jiru. Sobaan makiinaa bitu gallaan duudeen hin jiru. Halkan hirriba keessaa yaadaaf yaaddoon hiraaru maaltu kana qofaree utaalchoonis bututu utuu maallaqa hin qabne akkamiin kaalsii bitu? Haga yoom gowwoomtanii paastera jala deemtu? Maaf namni isin gooyomsaa sammuun isin hin hojjetu? Kana sobaaf dharasaa daa'imni nu hubattu? Inni maallaqaa jedhee soba isinitti laa isin ameenii malee wanti dubbatamaaru maal hin jettanu silaa? Waa xunxaluun beektanu kanaaf jedhamtan hoolaa dhugaadha abbaa moggaase ani reefu naa galaa kanaaf filattanii maqichi isiniif mala. Dhugaan isinii hima ameenii qofaa miti wanta dubbatamaaru maali jedhaa xiinxalaa rabbi isin haa baraaru waan nama jalan deeminaa ofiifis waa dubbisaa dhugaaf dhara adda baasaa rabbiin isin haa beeksisu. Waanuma ragaan qabneen halkanii guyyaa iyyaa maallaqa argachuu jedhee uummata biddatti roomaan saalfatu kiyyaan. Ani paasterootarraa warra ameen jedhutu baay'ee na dinqisiisa. Maalumaaf ameen jettu wanta dubbatamaaru utuu addan baafatiin sobaaf dhara ta'uusaa. Mee sammuu hojjechiisaa ofitti hin qalladinaa dubbiin dubbii lubbuuti. Ofiillee dubbisaa paasteras gaafadhaa. Bakka Yesuus ani waaqa ofiin jedheef nuu fidi jedhaati. Eenyuun yoo gaafattan ragaan tokko hin jiruuti. Kottaati amanaa rabbii isa tokkichatti. Yeroo waaqummaa Yesuus irraa waa gaafataman na caqasisitti maa jechuudhaan yeroo fixu. Gaafa deebisaa dhaban dubbii waliin dha'anii achiin fiiganii lixu. Gasti ofii banatanii islaamummaa arrabsaa Yesuus waaqa jedhanii sobumaan lafa fixu. Assalaamu alaikum. Macaafa daraa wal dhabuu qofaaree wal dhiitaa akka harree jarri beekaa didammoo agaarraan agarree. Barakallahu fiik jazaakillahu khayran ya salaam ya salaam ya salaam. Anchi kun walaloo maaliiti komediidha malee. Wallabuu qofaaree wal dhiitaa akka harree yeroonni ilkaan walirraa caccabsu ija keenyaan agarree. Waan ajaa'ibaati bar. Meerii ajjirtaa jedha. Sorry sorry. Waan akkana dhaggeeffattaa jedhanii mana akkasiin agarre earfooniitti godhadhatti. Mana hirtaa warra biyya arabaa jiru morqattee mana teessee sagalee ol qabdee dhaggeeffatiin mana bakka bultuun qabdu waraabessi adeetti nyaatti. Adaraa earfooniitti godhadhu. Okay.